karaan milkaa'inaa dheeraadha. Gola ormaa keessa taa'anii kaayyoo qabnaaf teenya. Namaan ajajamu kaayyoo qabnaaf ajajamna. Shintibeetii namaa dhiquun kaayyoo qabnaaf dhumna. Maarree galma kaayyoo keetii ga'uu barbaaddaa? Nama ta'uu barbaaddaa? Viidiyoo kana yeroodhaan kan isirratti darbu siraataan hordofi. Gaafa viidiyoo kana hordofte dhugumaan nama taata. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa har'ammoo viidiyoo tokko qabadheen isinii dhufee jira. Keessattuu Madaam Qimame isin fayyada viidiyoon kun, anas na fayyadaa jira. Anis isiniif hin dabarsaa, irraas barumsa nan argadha. Kanaafuu isinis viidiyoo kanatti fayyadamaa. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan laayik, sabiskiraayib gochuudhaan mana keenyatti ol seenaa nu jabeessaa isiniin jenna. Garama viidiyoo kiyyaatan isin dabarsa. Kufaatiin qaama jireenyaati. Hin kufnu taanan hin barannu taanan gonkumaa hin jijjiirran. Namni kamiyyuu hin kufa, namni hin kufne hin jiru. Jireenya isaa keessatti ilmi namaa kufee yoo achitti hafe malee kufee yoo achii ka'e nama jechuudha. Jireenya kee keessatti waan tokko hojjechuuf yeroo jalqabdee akkuma jalqabde saniin nam milkaa'a jettee hin yaadin. Akkuma jalqabdeen kufuu dandeecha. Yeroo kufte san immoo bakka sanitti hafuu osoo hin taane jilbiifattee bakka sanirraa ka'uu qabda. Galma namni qabu nama kaayyoo qabu. Namni kaayyoo qabu immoo rakkoo miti, rakkoo furmaata arga. Jireenya har'aan miti, qabeenya har'aa qabus miti. Kaayyoo jiraatu beeka. Maaliif jennaan qabeenya baay'ee har'a yoo hiyyeessa taate iyyummaa kiyyaanan hafa hin jedhin. Har'a yoo qabaataa taate qabeenya saniinan hafa hin jedhin. Jireenyi addunyaa buburreedha. Kan har'a qabu boru dhabuu danda'a. Kan boru dhabu immoo har'a argachuu danda'a. Kan har'a hin kufne boru kufuu danda'a. Kan immoo boru kufe har'a ka'uu danda'a. Kanaafuu jireenya guutuun keessatti, jireenya jiraattu keessatti aga umuriin kee addunyaa kanarra jiraatutti yeroo kamiyyuu abdii hin kutatin. Jireenya addunyaa 10 miti 9 waan taateef wanta hunda nan argadha jettee si yaadin. Garuu kaayyoo qabaadhu. Kaayyoo fi mul'ata yeroo hundumaa of keessatti qabaadhu. Yeroo tokko taateen har'a raawwattuun ilaallamee namoonni tokko waan kaayyoo hin qabne itti fakkaata. Dhugaa yoo ati fakkeenyaaf gisee tokko kufaatii yoo sitti baay'ate waanuma kaayyoo hin qabne fakkaattee deemuu dandeecha. Dhugaan isaa garuu jireenya keessatti dogongorri karaa lamaan akka uumamu beekuudhaan kan jalqabaa maatiin, hiriyootaan yookaan immoo gaggeessadhaan kan mul'ata keetirraa, kaayyoo keetirraa si kuffisuu danda'u hin dhabamu. Dhiibbaan kun yeroo sitti ka'u gaafa ati galma kaayyoo deemtu gufuun baay'een sitti baay'achuu danda'a. Gufuun hedduu sirra ga'uu danda'a. Wantoonni ati hojjettu san keessatti kan si jabeessanirra kan si qeeqan baay'achuu danda'a. Ati kaayyoo kee qabdu saniif waan tokko yoo hojjette haboo baakii kana hojjettaa jedhee kaayyoo kee san irratti namni si qeequ hedduu ta'uu danda'a. Ati garuu yeroo hundumaa namni wajjin dhaabbachuu qabdu nama yeroo hundumaa si qeequ osoo hin taane nama yeroo hundumaa si jabeessu san wajjin mari'achuu qabda. Inni itti aanu immoo yeroo ati guddinarra deemtu, yoo ati gara guddinaatti jireenya kee fooyyessitu ka'aa yoo deemtus gufuun sitti baay'ata. Namoonni si arrabsan, namoonni si qeeqan, namoonni ilaalcha kee jal'ina jireenya kee irratti dhiibbaa hamaa tasumallee ati kana mo'achuu qabda malee mo'atamuu hin qabdu. Iddoo kennuu hin qabdu.
gufuula sitti uumamu hundumaayyuu jala hulluuquu qabda. Namooti si qeequuf aangoo guutuu qabu sababbiin isaas beektu namoonni amma fakkeenyaaf yeroo tokko yoo guddannu namoonni maanu qeeqanii jennee aaruu dandeenya. Namoonni si qeequuf immoo aangoo guddaa qabu. Sababbiin isaa guddina kee warroonni hin jaalanne, nama ta'uu kee warroonni hin jaalanne, kufaatii kee warroonni barbaadan dirqama si qeequu qabu jechuudha. Qeeqni sirratti ka'e jechuun namni tokko dhiibbaa sirraan ga'uu danda'e jechuun ati guddattee kufaatii san jala ba'aa jirta jechuudha. Namoonni baay'ee yeroo namni nu qeeqan, nu arrabsan ni rifannaa. Akkasumas immoo jennee hojii sanirraa baqachuu dandeenya. Nu tasumallee wantoonni akkas jedhu nu keessatti uumamuu hin danda'u, hin qabu jechuudha. Sababbiin isaa galma kaayyoo keessatti akkuma milkaa'inni si gammachiisu argamutti namoonni si qeeqanillee ni argamu waan ta'eef jechuudha. Namoota lachuu biraan dhabeen jedha. Eenyu feenyu kan si qeeqanii fi kan si jabeessanii jechuudha. Kan si qeeqanii akka sirritti fuundura keetti cimtee tasumallee duubatti hin deebine si taasisa. Namoonni si gorsanii yoo dogongora qabaatte dogongora kana sirreessi jedhanii si wajjin dhaabbatanii dogongora sanirraa si deebisu. Kanaafuu lachuu obbiraa dhabuun hin barbaachisu jechuudha. Lachuu galma milkaa'inaa waan ta'aniifidha. Namootni si qeeqan kunniin waan si kuffisan yookaan waan si cabsan se'uu danda'u, waan si balleessan se'uu danda'u. Garuu ati immoo cimtee argamuu dandeecha. Yoo dhugumaan kaayyoo hin qabdu taate immoo jechuudhaati. Ati yaada deemta. Kaayyoo hin qabdu yoo ta'e, kaayyoon ati qabdu kan irra deemtu yoo fakkeessaa ta'e galma hin qabdu jechuudha. Kaayyoo hin qabdu jechuun namoota ceephamte jechuun jireenya kee irratti ba'aa guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif jennaan namoonni na qeeqan jettee kaayyoo keessan irraa duubatti deebite jechuun ati ba'aa namarratti taate maal ta'a? Jireenya keessan keessatti siruma kaayyoo hin qabdu ba'aa guddaa nama biraarra taate ashkara namaa taate jiraatta malee of danda'uu hin dandeechu jechuudha. Jireenyi kaayyoo hin qabne garba nama godha. Garba nama godha. Garbummaan immoo nama qofaanii miti. Wantootiin jireenya namaa hin jijjiirre kamiyyuu garba nama godhatan. Kaayyoo ofii irratti addaan nama baasuu qabda jechuudha. Kaayyoo kee irratti qalbii hin kennin. Namni kaayyoo isaa hin beekne immoo jireenya isaa boruu duwwaa akka ta'e duwwaadha jechuudha. Kanaafis jiraachuudhaafis waan jedhu hin qabu, waan tokko hin qabu, yaaduma jiraata, faayidaa jiruu hin qabu. Niif galee kaayyoo hin qabdu jennaan ati ba'aadha malee, ashkara namaa taata malee, yeruma hundaa ergamtuu namaa taatee jiraatta malee of dandeecha yookaan immoo ofitti amantee hin jiraattu jechuudha. Namni waan boruuf jiraatu hin qabne immoo abdii hin qabu jechuudha. Namni abdii hin qabne jireenya isaa gammachuu hin qabu jechuudha. Namni gammachuu hin qabne uumaa wajjin wal komataa jechuudha. Maaliif na uumte yaa Waaqayyo jedha. Namni abdii hin qabne, namni kaayyoo hin qabne. Maal godha gana lafa kanarratti kaayyoo dhabuu jecha uumaa isa uume wajjin walitti bu'iinsa eegala. Qabeenyi gatii jabeessa karaa dura hin jiru. Bu'aa ba'ii hedduun booda kan argachuun danda'amu yoo dhugumaan dadhabdee hojjettee jette galma kaayyoo keessisan ni geessa. Jiraachuu barbaadan taanan dandeettii dhokataa keessa kee jiru gadi baasii irratti hojjedhu. Nama ta'uuf barbaadda taanan wanta si keessa jiru san hin dhossin jabaadhu itti fayyadame. Keessattuu yemadaan qimamochee gola ormaa keessatti humni keenya sumuni cabduun nu keessatti nafu. Guyyaa guyyaadhaan waan hojjennu ni beekna jechuudha. Gola ormaa keessa waan hojjechaa jirru dirqama kana jedhanii zirzirii isaa himuun hin barbaachisu garuu hundi beektu.
garuu kaayyoo keenya saniif jecha waan hundumaa dandamanne dirqama waan hojjennu san immoo garbummaa kana keessaa baanee of dandeenye ofitti amannee dhaabbanne waan nu fakkaatu jiraachuun dirqama malee yoo baruma baraan waan hojjennu kana sirriitti hin qabanne ta'e faayidaarra oolchine ta'e argannuma bin namti nutti haasa'e bin kan goonota jireenya keenya guutuu garbummaa jala jiraanna umurii keenya guutuu ashkara namaa taana ergamtuu namaa taana shintibeetii namaa dhina kana gochuun duratti immoo jabaannee har'a kaayyoo qabaachuu qabna maaliif akka yeroo shintibeetii seennee dhinnu maaliif akka shintibeetii dhiqaa jiru adda baafachuu qabna yeroo hojjennu maaliif akka hojjennu beekuu qabna maallaqni mindaan nu baatiin argannu sun akka faayidaa wayitirra nu ooltu dirgim jennee namoota jalaa dhokannee bilbila keenya dhuffannee onlaayinii keenya dhuffannee hanga nama taanutti sagalee keenya dhuffannee hojjechuu nu barbaachisa gaafa as keechaa baanillee maallaqa keenya san qabannee hojii wayi uummanne sagalee keenya dhuffannee hojjennee galma kaayyoo keenya ga'uu qabna malee dirqama ashkara namaa ta'aa jiraachuun namarraa hin eegamu sinin jedha kabajamtoota kiyya ani viidiyoo kiyya har'aa asumarraa nan goolaba jechuudha jalqabaa kaatanii hanga xumuraa warina wajjin turtan ulfaadha galatoomaa jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti galatoomaa sinin jecha viidiyoo akkana akkasini hojjedhu yoo barbaadan chaanalii kana jabeessaa guddifadhaa isinumaa fi isinuma fayyada sinin jechuu jaaladha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtumoo turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u bye bye